Yuuyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dr. Naafia Geetu official fayyaa keessanii akkam jirtu alaaman sa'a namtu nagaadha. Egaa sinjalaa badeen ture yeroo dheeraadhaaf torban lamaan darbeef YouTube irra ture. Ammas immoo keessummaa jabaa nama guddaa biratti qaba. Keessummaa addaa isin dhiyeessee jira. Keessummaa keenya guyyaa irraa baay'een keessan gama TV daanis sagantaa isteejiiwwan garaagaraa irratti kan beektan Seenet Gizaachoo fi waloo Seenet Gizaachoo jedhamti. Egaa waan garaagaraa kallattii baay'een diinagdee keessatti fayyaadhaan akkasumas immoo aadaa keenya bifa walolootiin yeroo isheen akkasumas Oromiyaa biyya daawwachiisaa turteetti mucaan kun ijoollummaa ishee irraa kaafteeti kan waloloo kana jalqabdee amma immoo bifa addaatiin waan addaa qabadhee faasin jechaatti. Jalqaba irratti mee Seenet akkam nagaadha? Nagaa akkam. Baga nagaan dhuftee? Baga nagaan. Nabeektaa galma? Sirriitti asirratti qabanii. Akkas taa'ee ilaaltaa jira. Facebook, YouTube illee fayyadamtaa jechuudha. Waan garaagaraatiif. Baay'ee gaariidha. Mee kutaa meeqa baratta? Ani amma gara kutaa 9tti darbuudhaaf qormaata ministirii fudhadheen jira. Riizaaltii eegaan jira. Baay'ee namatti tola. Mee walaloo kana akkamitti jalqabde? Egaa walaloo kanan jalqabuu danda'e sababa maatii kiyyaa fi maatii kiyya jechuun abbaa kiyyaa fi obboleettiin kiyya isheen guddoo daa'imman biraa waliinis ta'uudhaan aartii ni hojjetu ture. Walaloo, keeroogiraafii, diraamaa garaagaraa, isteejii garaagaraa irratti ni hojjetu ture. Egaa ani immoo yeroo dhaladhu maqaan kiyyallee sababa aartiitiin naa ba'e. Obboleettiin koo yeroo guddachaa deemtu barnoonni sitti baay'ataa kanaafuu meebii hojii aartii kanarraa xiqqoo hafuu ni dandeessi. Kanaafuu ijoolleen kana booda dhalatan wanta kana itti fufsiisu moo itti fufsiisanii jedhamaa ture. Egaa anatu itti fufsiisaa yookiin dhaaba mitiire anatu murteessaa Seenet jechuun murteessaa jechuudha. Seenet kun jedhamee kanuma kanaan gara aartiitti dhufe. Baay'ee namatti tola. Ani walaloo kana adda si godhu immoo yaaduma keessaa ta'e waraqaa dubbisiin jette walaloo. Ani walaloo dhiyeessaan ture gaafa mana barumsaa garuu na yaadadha wanta yaadadhu walaloon barreessaa kan yaada koo keessaa mee hundi keessan gurra na ergisa kan oolu fayyadadha. Ati garuu daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 yaada kee keessaa fuuteeti baay'inaan kan ofii kee sammuu keetti qabatteeti kan haasoftu kan dubbattu kun dandeettii addaati baay'ee. Afaan Oromootiinis afaan Amaariffaatis dandeettii jabaa qabda. Egaa maalidha ijoolleen keenya yeroo baay'ee dandeettii addaa qabu garuu dandeettii isaanii baasanii mul'isanii gama miidiyaa hawaasummaatti fiduu qabna kan jedhuuf gara kanatti si fidanii. Egaa Seenet akkuma beektan baay'een keessan gara toora foddaa televezyiiniitiin argaa turtanii amma immoo YouTube akkaawuntii haaraa banadhee jira asin jechaatti. Baay'een keessan beektu dinqisiifattoonni ishee baay'een keessan jirtu waan ta'eef mee YouTube kana banachuun maaltu si kakaase? Egaa YouTube kana banachuudhaaf wanti na kakaase uummata kiyyadha. Uummata kiyya sirriitti ilaaluun barbaada. Isaan waliin konnekshinii guddaa qabaachuun barbaada. Kanaaf immoo egaa miidiyaan hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaan kun baay'ee waan na deeggaruu fi egaa anis walaloos ta'ee wantoota biraa wantoota isin bohaarsan wantoota isin barsiisan isiniif qopheessuudhaaf egaa isiniif dhiyeessuudhaaf sirriitti reedii ta'een jira. Isinis subscribe, like fi share gochuudhaan na waliin ta'aa maatii haa ta'anu. Galatuma egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa wanta isheen isiniif dhiyeessitu kana booda bohaartii bifa walalootiinis akkasumas bifa addaan isiniif dhiyaachuudha wanta ijoollee barsiisu wanta nama kaanis barsiisu isiniif qabadhee dhiyaadhee isin jechaa jirti. YouTube channel ishee descriptionii keessa akkuma YouTube kana ilaaltan descriptionii keessa isiniif ka'ee jira. Descriptionii keessa galuun subscribe godhaafi. Qubni keessa yoo isin dhukkubee ani isin yaada rakkoon qabu wanta kaffaltanii qabdanii qarshii kaffaltanii qabdanii subscribe godhaafi mucaa ola deemtu kana jajjabeessaa gara miidiyaatti dhufuu qabdi jedhee fidee mana keessan teessanii baay'een keessan US irraa Germany irraa Saudi Arabia yeroo hordofaa jirtu hordoftoonni keenya mana keessan teessanii mucaa kanaaf joon qunnamaa isin jenna jajjabeessaanii subscribe share gochuu akka hin daganne galatumaa isin jedha.